Tole ashama harka fuune hordoftoota kabajamtoota jaalatamtoota maatii kiyyaa miidiyaa kan biyya keessaa kan biyya alaa hunduma keessanii fi nagaa waaqayyo haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani nagaa kooti gooftaan haa ulfaatu. Baga eeggamtanii gargaaramtanii guyyaa fi sa'aatii kana geessanii warra dhabaman keessaa warra jiraatanii warra badan keessaa warra argamanii warra karaatti hafan keessaa baga guyyaa kanaan gooftaan sin geessiniin jedha. Baay'eetu karaatti hafee baay'eetu ifaadhaa kan osoo hawwu karaatti hafee jechuudha. Waaqayyo gooftaan nuun immoo waan jaalateef waan fedha isaa ta'eef guyyaa fi sa'aatii kana nuuf kenne jechuudha. Kanaaf iyyuu maqaan gooftaa haa ulfaatu. Eenyumti keenya dandeettii fi jabina keenya miti. Guyyaa fi sa'aatii kana kan geenyu waan fedha isaa ta'eef jechuudha. Cubbuu keenya fi balleessaa keenya wajjin nu jaalatee guyyaa fi sa'aatii kana nuuf kenne maqaan gooftaa haa ulfaatu. Tole nagaa kootti aansuudhaanii baga geessan guyyaa yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos yookiin ganneetiin baga isin ga'e kan biyya keessa kan biyya alaatti argamtan hunduma keessan maatii keessan waliin baga isin ga'e jedha. Tole ka gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos dhalachuun nuuf dhalatee du'arraa nu fure dhalachuu isaatiinidha kan jireenya bara baraa arganne jechuudha. Yesus Kristos hunduma keenyaaf dhalate hunduma keenyaaf du'e kanaaf iyyuu baga yaadannoo isaatiin isin geessiniin jedha. Akkasuma jedha macaafa qudduus irraa isin dubbisa. Macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 9 lakkoofsi 6 akkas jedha. Mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaa gatiitti isaa irra jira. Maqaan isaa gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaa ni jedhama. Maal jedhama? Waaqayyo abbaa bara baraa hangafa nagaa ni jedhama jedha. Yesus Kiristoos abbaa jiraataa bara baraati jechuudha. Isaanidha kan nutillee jiraanne maqaan gooftaa haa ulfaatu. Nuuf jedhameeti kan inni du'e nuuf jedhameeti kan nuuf dhalate Yesus Kiristoos. Maqaan isaa haa ulfaatu jedha. Macaafa irraa akkas jedha ka. Kanaaf iyyuu guyyaan dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos hin kabajama. Namoonni baay'een illee gammachuudhaan eeggatu jechuudha. Tole ka akkuma guyyaa dhalachuu isaa namoonni gammachuudhaan yookiin hawwiidhaan eeganii deebi'ee dhufuu Yesus Kiristoosis akkasuma hawwiidhaan eeguun hin barbaachisa jechuudha. Yesus Kiristoos guyyaa deebi'ee dhufuu lafa ol kaa'ee lafa itti nu kaa'ee akka nuun dhabne waaqayyo gooftaan wannaaf ogummaa nuuf haa kennu. Guyyaan inni deebi'ee dhufu guyyaa hin beekamnedha. Eenyullee beekuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Kanaaf iyyuu osoo badii hojjennu osoo badii odoo hamaa walirratti yaannu osoo waan hamaa waliif yaannu akka deebi'ee nutti hin dhufne waaqayyoon hin kadhanna. Eenyumti keenya iyyuu mootummaa isaa keessatti gooftaan nu yaadatu. Nama tokko dhugaadha badiidhaaf hin qopheessini. Nama tokko ibidda bara baraatiif hin kennin dhugaa. Hunduma keenya akka balleessaaf cubbuu keenyatti gooftaan nutti araarame hunduma keenya mootummaa isaa keessatti nu yaadatu hin jedha. Dhugaadha hedduu tokko ulfaata jechuudha. Waa'ee karaa bara dhumaatii gaafa wangeelarraa dubbifamu hedduu ulfaata jechuudha. Milikkitoonni ta'amanillee hedduu tokko ulfaata. Kanaaf iyyuu Yesus Kiristoos jalqabasii sababii cubbuu keenyatiifidha kan inni dabarfame kenname. Kanaaf iyyuu Yesus Kiristoos nu dhalatee jireenya bara baraa nuuf kenne jechuudha. Akkasuma mootummaa isaa keessas nu dhabiin isiniin jedha uummata qashtii. Hunduma keessaniin baga isiniin gahe isiniin jedha guyyaa yaadannoo kana. Baga geessanii maatii keessan waliin isiniin jedheetan jira. Tole ka har'a viidiyoon inni qabadhee har'a dhufe baga geessan jechuudha. Baga geessan isiniin jechuudhuman dhufe viidiyoo itti qophaa'ee hin dhufne. Kanaaf iyyuu guyyaa har'aa ga'uun iyyuu guyyaa gammachuuti jechuudha. Nama baay'eetu guyyaa har'aa kana ga'uudhaaf hawwii qaba ture hin danda'amne garuu nuti immoo sa'aatuma kana ga'uudhaaf iyyuu maalni gammachuu qabna jechuudha. Baga itti singi guyyaa har'aa iyyuu waliin jechuun keenya iyyuu waan guddaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa miidiyaa warroonni maatii hin taane fi sabiskiraayibii laayikii koomentii gochuudhaan maatii ta'aa fi jajjabeessaa isiniin jedha. Warri immoo maatii taatanii jirtanii
like comment share subscribe isinin barbaachisu share fi comment gochuudhaani jajjabeessa isinin jedha dogoggora koona bukkee hin darbina sinumatu nadeeffachuutii danda'a namni tokko gaafa waa hojjetu gaafa waa dubbatu balleessan isaa itti mul'atu jechuudha nama taa'ee ilaaluu fi nama taa'ee dhaggeeffatutu balleessaa hedduu irratti arga jechuudha kanaaf iyyuu ani waan natti fakkaate waan an dubbadhuuf iyyuu bakka itti dogoggoretti iddoo akkasii sirreessinaan jedhaati koomentii jalatti naa barreessaayi maalla dhibe yookiin dhimma isheeti yookiin waa tokko jettanii bukkee hin darbina isin jaalalaan isin gaafadha maalfi dogoggora ko yoo har'a natti mubaattanii borus ittuma fufa jechuudha ani ko yaani dogoggorri kun natti beesisu waan ta'eef waan gaarii irra jira jedhee itti fufa jechuudha kanaaf iyyuu yoo har'a iddoo akkasitti dogoggorte ta deebi'i immoo naan jettanii nan deebi'aa jechuudha kanaaf iyyuu koomentiidhaan iddoo akkasitti balleessitee ta deebi'i naan jedhaayi hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja viidiyoon ko har'a kana fakkaata waan turtiin keessan hanga dhumaatti na faana ta'eef guddaa tokko guddaa galatooma hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.
Tole nagaa fi araarri ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii koo kan taatanii kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtanii akkasumas biyya lafa hundarra jirtanitti nagaa fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kootii gooftaan haa ulfaatu. Baga eeggamtanii gargaaramtanii guyyaaf sa'aatii kana geessanii isiniin jedha. Tole nagaa kootti aansuudhaan warroonni jalqaba irratti maatii koo hin taane laayikii koomentii sabiskiraayib gochuudhaan akkasuma sheer gochuudhaan maatii kootti dabalama. Warri immoo maatii koo taatanii jirtanii sabiskiraayib gochuus isin barbaachisu akkasumatti sheerii fi koomentii isin barbaachisa jechuudha. Tole har'a jechuudha akka carraa ta'ee warri Dubaay keessa yookiin Abudaabii keessa jirtanii beekutii dandeessu jechuudha. Akka carraa ta'ee madaamii koo wajjin alatti bahee bishaan akkana guddatu kana argee tan jira. Hedduu tokko na ajaa'ibe jechuudha. Dhugaa hedduu tokko ani bishaan akkasitti biyya kana keessa jira yaadee hin beeku. Garuu hedduu tokko namatti tola jechuudha. Kiristoosii ijji ilaalee namaaf hin xummuru jechuudha. Baay'ee tokko guddaadha. Wanta kana biyya keenya keessatti illee ni argama. Garuu kun ilaalame namaaf hin xummuramu jechuudha. Hedduu tokko namatti tola jechuudha. Kiristoosii na ajaa'ibee wanta kana jira natti fakkaanne hundumaaf iyyuu biyya tokko keessatti waan addaa argu jechuudha. Kiristoosii waan addaa argu waan ajaa'ibaa argu jechuudha gaafa alatti gadi ba'anii. Keessa siquu isaa itti siquu sanaan sodaadhe jechuudhaan iyyuu baay'ee tokko nama sodaachisa jechuudha bal'inni isaa. Biyya keenya keessatti iddoo tokko jira Wancii kan jedhamu tokko maqaansaa akkasitti kan itti mogga'e tokkotu jira jechuudha. Hedduu tokko nama ajaa'iba Kiristoosii. Innaa akkasas isiniin jedha har'a sababii qorri dhufeefidha. Qorri waan dhufee jiruuf amma nu fudhatanii alatti ba'u jechuudha. Baga wajjin deeme iyyuu hin jedhe waan haaraan arge waan ajaa'ibaan arge jechuudha. Hedduu tokko namatti tola Kiristoosii. Bishaan nan jaalladha garuu nan sodaadhas. Hedduu tokko namatti tola jechuudha Kiristoosii. Innaa akkasas isiniin jedha aadaraa keessanii uummata qashtii laayikii koomentii sabiskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa na guddisaa na bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha. Waan ajaa'ibaati dhugaadha. Yeroo tokko gaafa manaa ba'anii waan ajaa'ibaa argu jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Ijoolleen Dubaay keessa jirtan naannoo Abudaabii kan jirtan beekutii dandeessu. Akkana fakkaata kinoo bishaan jechuudhaan biyya kana keessa bishaan jira yaadee hin beeku ture. Lakka waan addaatu jira jechuudha. Hedduu tokko namatti tola. Hedduu tokko jechuudha. Hedduu sin jaalladha. Laayikii koomentii sabiskiraayib godhaa.